Barnoota viidiyoo ediitingii walitti fufiinsaan guyyaa 30 isiniif dhiyaataa jiru keessaa harri barnoota guyyaa 13ffaati. Barnoota keenya irraatiin immoo tiraanzishiniidhaa fi saawund effektii maaliif akka fayyadu gaafa walirra oolan immoo akkamittiin viidiyoo keenya bareechuu akka danda'an step by step isinitti agarsiisaa jechuudha. Isa kanaaf viidiyoo kana keessatti wal ilaalla waan ta'eef akka xumuraatti na hordofaa. Viidiyoon kun waan isin fayyaduuf fi faavoriitii jala keechuudhaan eegala namooti barnoota tokko isinitti tole immoo koppii liinkii riipoost gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jedha gara viidiyoo. Oke, tiraanzishinii ilaaluudhaaf jalqabaa viidiyoon keenya viidiyoon lama jiraachuu qaba jechuudha. Maaliif tiraanzishinii kan hin hojjetu viidiyoo lama gidduutti kan hojjetudha jechuudha. Gaafamatti tiraanzishinii jechuun viidiyoo tokkorraa gara viidiyoo tokkootti yeroo darbu effektii gidduu sanatti uumamudha jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo inni kun xumure gara viidiyoo kanaatti gaafa darbu effektii gidduu kanatti mul'atudha jechuudha. Inni kun illee akkasumadha. Fakkeenyaaf saawund effektii wajjin wal qabsiisee isinitti agarsiisa jechuudha. So saawund effektii wajjin wal qabsiisuudhaaf jalqaba tiraanzishinii kan jedhu kana keessa ni seenna. Amma tiraanzishinii kana ni filanna jechuudha mallattoo kana. So kanaan booddee wantoota baay'ee jira jechuudha. Jalaan wantoota barbaaddantu jira. Bifa barbaadanii filachuu dandeessanii wantoota baay'ee jira. Fakkeenyaaf kanan filadha isinitti agarsiisuudhaaf jechuudha. Kanan filadha. So ergan filadhee booddee gara gadii kana ilaalee speedii isaa nan sirreessa duureeshinii isaa jechuudha. Haala kanaanii nan filadha jechuudha. Okay nan jedha. Amma kanaan booddee maalan godhaa iddoo tiraanzishinii keessatti uumameetti sagalee gashuun barbaade bareechuudhaaf jechuudha. So kanaan booddee bakka kana fiduudhaanii bakka mallattoo nan tuqaa jechuudha. Ergan tuqee booddee gara gadii kana dhufuudhaanii saawundi kan jedhu keessa nan seenaa. Ergan saawundi keessa seenee booddee saawundi effektiin bakka kana ni jira nan tuqal takkaa fi soo kana keessaa waan isa fakkaatuun filadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf kanan filachuu barbaade nan filadha. Gaafa fedhu qaxxisaa bakka kana naa galee jechuudha. Kana booda zuumii godheenii akka inni bareeduuf jechuudha. Taphachiisanii ilaalaa jechuudha. So haala kanaanii iddoo barbaannetti irra gashiisuudhaanii haala kanaan hojjenna jechuudha. Fakkeenyaaf laayitis yoo ta'e mallattoo kaameraas gashuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf tokko ispiliitii godhee sitti agarsiisa. Fakkeenyaaf bakka kanatti viidiyoo kana ispiliitii godheen bakka kanaa waan biraa galchuun barbaade yoo ta'e bakka duwwaa isaa kana tuquudhaanii yeroo mallattoon kun dhuftu mallattoo kana takkaan tuqa. Kana booddee fakkeenyaaf laayit kan jedhu gara kana ni jira. Laayit keessa nan seena. Ergan seenee booddee fakkeenyaaf kanan filachuu barbaadanii nan filadha. Kana booddee bakka kana galee duureeshinii isaa immoo bakka kanatti nan butaa jechuudha. 0.3 waan akkasitti nan butaa. Kana booda gara gadii kana amma saawund effektii keessa seenuudhaanii mallattoo kaameraa kan fakkaatu nan barbaadadhaa jechuudha. So fakkeenyaaf kanaanii nan gashe jechuudha. Ergan gashee booddee maal ta'a kuni zuumii godheeni nan sirreeffadha irratti. Kana booddee nan ilaala. Kaanaa fakkaatee jira jechuudha. Haala kanaanii maal fayyadamna jechuudha. Saawund effektii fi tiraanzishinii fayyadamna jechuudha. Gaafamatti waan tiraanzishinii fi waa'ee saawund effektii kana fakkaata. Viidiyoo irraa waan baay'ee akkasiin baratan abdii guddaan qaba. Namooti viidiyoo dheeraa barbaadanii viidiyoo ediitingii akkasumas illee barnoota diijitaal iskilii wal qabatan namoota barbaadanii karaa yuutuubii ta'eera diijitaal iskiliin nu hordofuu dandeessu isiniin jedha. Galatooma.